irraanfattan miti. Bara jiraattan hundumaatti, barati jiraattu hundumaatti, barati jiraattu hundumaatti sammuu keerraa, laphee keerraa, buukii keerraa kan hin hir'anne waan guddaa tokkon akkaawuntii laphee keerra siif galcha. Galanni Waaqayyoof. Kun immoo barsiisa sagalee Waaqayyoo, dubbii sagalee Waaqayyoo. Akkas jedha dubbii Waaqayyoo. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 20 kaasee dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Dhaggeeffannu. Gara booddeetti ogeessa akka taatutti gorsa dhaga'i, barsiisas fudhadhu. Ameen. Yaada namaa keessa akeeka baay'eetu jira. Garuu wanta Waaqayyo yaadee qopheessetu jabaatee dhaabataadha. Lakkoofsa 21 irraa irran deebi'a. Gara booddeetti ogeessa akka taatutti gorsa dhaga'i, barsiisas fudhadhu. Galanni Waaqayyo si jiraataadhaaf haa ta'u. Gara booddee ogeessa akka taatu gara booddeetti ogeessa akka taatu gorsa dhaga'i, barsiisa immoo fudhadhu. Yesus Kristos bara baraan jiraataadha. Yesus Kristos bara baraan jiraataadha. Haleluuyaa. Yesus Kristos bara baraan jiraataadha. Haleluuyaa. Ilaa dubbii Waaqayyootu Fakkeenya boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti ammas akkas jedha. Ani barsiisa gaarii isiniif nan kennaa, isin seera koo hin dhiisinaa. Ameen. 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 Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 20 nama barsiisa yaadatti qabatuu fi wanti inni godhu waliin qixxaataaf. Namni Waaqayyoon amanatu maal haa gammadu jedha. Egaa yaadatti qabadhu malee darbattee gattee dileetii gootee hin darbin. Seebii gadhii akkaawuntii buukii laphee keetiirra kaawwadhu waan ansi barsiisuu jedhu kun hundee jireenya keetiiti waan ta'eef. Galanni jiraataa isa ta'e Gooftaa keenyaaf. Let's pray shortly. Mi'a kadhannu gabaabaatti. Gooftaa, 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 Gooftaa Yesuus, Gooftaa Yesuus. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Jirra jiraanne, dhufneerra darbine, harki kee nu danda'eera. Salphina nu oolchiteetta, gidiraa nu oolchiteetta. Muddama nu oolchiteetta, qaanii nu oolchiteetta, leeyyoo nu oolchiteetta, du'a nu oolchiteetta, gidiraa nu oolchiteetta. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Jiraataadhaan, Gooftaadhaan, jabaadhaan, guddaadhaan, Waaqayyoodhaan galanni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u. Ani nama dubbii kee dubbatu miti. Akkan dubbii kee dubbadhu situ godhe. Sabni kun saba dubbii kee dhaggeeffatu miti. Akka inni dubbii kee dhaggeeffatu situ godhe. Gaarummaa keerraa kan ka'e. Kunoo fuula keetti walitti qabamneerra fuula keetti walitti. Galanni siif haa ta'u. Yaa galatu. Dubbii kee nu barsiisi. Namni kana dhaggeeffatu gaa'illi isaa fayyu. Gaa'illi ishee haa fayyu. Barumsi ishee haa fayyu. Tidaarii ishee haa fayyu. Hojiin isaanii haa fayyu. Namni sagalee kana dhaggeeffatu fayyi. Fooniin fayyi. Hafuuraan fayyi. Humna rakkinaa kamiitti fayyi. Harki Waaqayyoo jireenya kee wajjin haa ta'u. Waaqayyoo jalqabaaf xumura keenya nuu ta'e. Dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole. Dubbii Waaqayyoo barumsa keenyatti fufnaa tarii har'aa kaasnee yeroo qabnu natti fakkaata carraan yeroon jedhutti
itti fuudhaaf mijataa miti fakkaata. Egaa barumsichuma barumsa bal'aadha. Amma danda'ametti daddafeen dubbachuu yaala. Gaa'ila kiristaanotaa kan jedhudha. Barumsi nuti wal faana barataa jirru gaa'ila kiristaanotaa kan jedhudha. Kaleessa wayii ka gaa'ilaa walii wajjin ilaalleerra. Akkasumas immoo wantoota gaa'ila irratti balaa fidan kan jedhu wal faana ilaalleerra. Sirriitti dhaggeeffadhaa, itti fayyadamaa. Namoonni gaaffii qabdan na gaafataa turtanii, Waaqayyo isin haa eebbisu. Bilbilaanis sagalee kaa'uudhaanis gaafachaa turtanii, amma tokko deebii argattaniitu hedheetan abdadhaa. Ammas wanta gaaffii isinitti ta'u na gaafachuu dandeessu. Ma Waaqayyo nu gargaare waloo bira jirra, wal gargaarra. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha. Yeroo dhaggeeffattanii xumurtan immoo ri'aaktii godhaa. Milikkitatti ilaadhaa akka dhaggeeffattan, akkasin dhaggeeffattan arguu nan barbaada. Waaqayyoof galanna ta'u. Egaa guyyaadhaa immoo kallattiidhumaan gara mata duree keenya isa kan biraatti darbina. Mata duree nuti har'a wajjin ilaallu sirna bulmaataa sagalee Waaqayyoo maatiidhaaf kenne kan jedhu kana jalqabna jechaadha. Bulmaata akkaataatti wal bulchuun danda'amu Waaqayyo sagalee isaatiin maal jedhe laata kan jedhu tokkoffaa abbaa manaatiif qajeelfamni kenname maayin? Abbaa manaatiin akkas jedhe Waaqayyo sagalee isaa keessatti. Akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha. Efesoon 5:25 tokkoffaa Phexros 3:7 Qolaasaayis 3:19 akka jedhu akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha sagalee Waaqayyo. Qajeelfamni inni dhiiraaf laate haadha manaa kee jaalladhu jedha. Dubartiin dhiirarraa kan isheen barbaaddu inni guddaan jaalala. Namni kamuu jaalalan barbaada, garuu special and specific heart adduma ta'e onnee yookiin yaada addaatiin dubartiin kan isheen dhiirarraa barbaaddu jaalala. Dhiirri immoo kan inni dubartiirraa barbaadu ulfina, ሪስፔክሽን የሚባል ነገር አለ። ክብር ኢሪ ዱበርቲራ ኡልፊነ በርባዳ ከበጀ በርባዳ ከነ እንደገቲ ዱበርቲን ሞ ኢረራ ጃለለ በርባድ አይ ላቭ ዩ ሰይጣን ሰነ ዱዋሚት ጃለለች ጃለለ ተገርሲሱ ሆ አተገርሲሱ ጀጃ ኢጋ አከ ኦፊ ኬቲ ታጠመናኬ ጃለዱ ወላ ሰገሌ ዋቀዮት inni kan biraan abbaa manaatiin maal jedhee abbaan manaa mataadha yookiin hoogganaadha. Efesoon 5:23 irratti mataan haadha manaadha abbaa manaatiidha. Egaa calluma jedhanii ameen jechuudha kuni dubbii Waaqayyoo idiitiin qabu dhugaadha waan ta'eef jechaadha. Macaafa qulqulluu keessatti wanti afur ulfaataadha. Waan afur hiiktee akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Tokko wayya sadan tokkummaa Waaqayyooti. Nan ibsa jechuufi sammuu nama caalaa nama maraacha. Nan gana jechuuf immoo jireenya nama dhabsiisa dhugaadha waan ta'eef. Kanaafuu akka inni jirutti fudhachuudha. To express, to affect or loses our mind. So accept as it is. Ganuudhaaf, ibsuudhaaf rakkisaadha. Ibsuun sammuu nu caala, ganuuf immoo jireenya nu dhabsiisa. Kanaafuu sadan tokkummaan hin cibu. Akkasuma xamanii dhiisi. Waca kenna inni. Lammaffaa wayii gaa'ilaati kun. Dubartii tokkoof dhiira tokko walitti fidee biyyi isaa maaloon isaa waliin isaan beekamu saalli gargarii dhiira tokkoof dubartii tokko walitti fidee jarri kun mirgi isaanii eegamaadha. Mataa garaagaraa qabu, qaama garaagaraa qabu, saalli isaanii garaagaraa walitti fidee qas godhee dabaleetu ati mataa dhiiraatii yaadiyadha ishee dubartiidha. Qaama kee immoo akka barbaadde gochuu hin dandeessu jedha isheedhaan. Qaama kee akka barbaadde gochuu hin dandeessu jedha isaanis. Jarri kun waliin beekanii fidee walitti fida safuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Intala haadha ishee baqattu qullaa ishee dhoffattu. Gurbaa abbaasaa qullaasaa dhoffatee fiigee golalitu. Intala fiigdee golalitu. Abbaaf haadha ni baqatu. Walii isaaniitti immoo qullaa isaanii mul'isu.
maalammo kun itti yaaddee beektaa ammati baay'ina akkasii haadha baqatti abbaa baqata uma baqanna immoo malee hunda isaa beeku isaanuu fincaan keenya maaloo keenya isaan turraa miicaa ture qaama keenya kan abbaa keenya haadha keenya turraa miicaa ture nuni dhokannee gola keessa fiinnu kun haadha baqanna beeku isaanoo saayizii isaa maaloo isaa xurii isaa maaloo isaa beeku huma dhokannaadha gola keessa fiinna malee intalli haadha baqattu kun maaliif gurbaadhuma har'a wal argan kana walii isaan beelletti qullaa ishee argisiisa inni maaliif qullaa isaa argisiisa kanaafuu safuudha maali irratti qoricha hojjete waaqayyo itti yaaddata kanaafuu waa'ee gaa'ilaa kana baay'ee nuun galu itti fayyadamna garuu itti jiraataa irraa gaa'illi kan waaqayyoodha kennaadha manaajirri gaa'ilaa amma waaqayyoodha akka barbaadde gochuun dandeessu feestaalii konaalaa mi'a konaalaa fudhadheen deema dhala kee fudhadhu sana godhi namitti hima kana jaan arguun barbaadu niitii kana jaan arguun barbaadu jedhu namoonni yeroo tokko yeroo akkas jedha waanuma lafa gaggala gashan fakkaatu garuu eessayyuu hin ga'an maaliif hoogganaan gaa'ila sanaa waaqayyoodha eessoo ga'uu hin danda'an kanaafi cincima wayiin gaa'ila cal jedhii jiraatu namni ibsa jechuun isaa ulfaataa dinqiidha lama hire waan cimaa tokko sillaasee dhanne sadan tokkummaa lammaffaa kunoo wayii gaa'ilaati illee inni sadaffaan immoo wayii cuuphaa qulqulluuti cuuphaa qulqulluu fudhadhu beektota meeqatu irratti wal lole galuufiidha Maartin Luuter Zwingli Calvin faa yoo fudhattan isaan kana laala Zwingliif Calvini let us reform everything jedhan waan hunduma isaa haaressina jedhan Martin Luther immoo no we accept what is right and they reform what is wrong or leave it once sirriite akkuma inni jirutti fudhanna san taane immoo haaressina hin dhiifna achirratti walii galuu dadhaban amman dunyaa kana irratti wayii cuuphaas gaaffii qabanan rakkata baay'eensa garuu macaa qulqulluurreera waan nama rakkisu humni tokko hin qabu kanaaf warri kun ni ulfaatu arfaffaa eschatology eschato means time or last logi means steady wayii bara dhumaa jecha barri dhumaa yoom dhumaa guyyaan isaa yoom Yesuus yoom dhufa qixa kamirra bu'a yeroo dhufu karaa kamirra immoo dhufu addunyaan mana bal'atti eessatti mul'ate eessatti dhiisattee yaadda inni du'e abiddi kan gubee du'e jira elektirikiin kan ajjeese jira bishaanni kan fudhate jira bineensi kan nyaate jira du'aa kaananii kun hundumtu dhugaadha immoo kun ammasitti hin cimu garuu anatti hin cimu sida waan hin jirreessatu fide waan ta'eef maal kaasuu dadhaba dandeettii waaqayyotti nan amana siin hin beeku kanaafi kun arfanni cima warra ciman kana keessa wayii abbaa manaati gaalaali gaama abbaan manaa hoogganaadha isheenis mataa qabdi innis mataa qaba mataa abbaa manaatiin geggeeffamaadha mataa dhanneedhamu kun itti gaafatamaadha bulchaadha qajeelchaadha astadaadaariidha jechaadha hojiima bulchiinsa waaqayyooti kun mootiin sadii afur hin barbaachisu tokko barbaachisa mana akka inni hoogganu akka inni mana isaa geggeessu waaqayyotu godhe jechaadha kana yeroo jennu immoo dubartiin waan beektu waan ishee gashu hin jiru gab jedhu dhiironni tokko gab jedhin jedhin seexanaan gab jedhi malee haadha manaa keetiin akkas hin jedhin Yesuus gooftaadha maal beekti dubartiin hin jedhin maal wallaalu waliin mari'atanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha dubartiin namaa ol miti namaan gadis miti namaa ol akka isheen hin taane kan ibsu lafee mataa keessaa fuudhee isheen uumne waaqayyo namaan gad akka isheen hin taane kan ibsu immoo lafee miillaa keessaa hin fuune waaqayyo lafee cinaachaa senterii walakkeessa namaatii fuudhe qixxee namaati dubartiin kanas beeki yoo dhagaa jirta ta'e kan biraan abbaa manaatiin maal jedhe waaqayyo tajaajili tajaajiluu yeroo jennu fooniif lubbuudhaan ishee tajaajilu jechaadha foon yeroo jennu walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu waan ishee barbaachisu qibaatii uffata wantoota jireenya ishee barbaachisan nyaata dhugaatii gaafa rakkinaa gaafa dhukkubaa bukkee dhaabbachuudha lubbuu tajaajiluu yeroo jedhan immoo dhimma lubbuu wal qabatu immoo
dhimma hafuuraan kan wal qabatu immoo sagalee waaqayyootti wal tajaajilu gooftaa keessatti ayyaanaaf araaraa waaqa keessatti of eeguudha wal eeguudha kun Efesoon 5:22 akkasumas 28 jechuudha. Ha dubbifannu dubbifadhaa. Ximiitoos 1:5-8 Tiitoo 2:4 dubbisi dubbii waaqayyoo. Kanaaf abbaan manaa jaalala argisiisuu qabaadha manaa isaatti. Mana isaa immoo geggeessuu qaba, tajaajiluu qaba. Haadha manaatii akkas jedhe. Abbaa manaa ga'ee isaa finneerraa daddafeen dubbadhaa. Haadha manaatiin immoo akkas jedhe. Abbaa manaa isheetiif abboomamtu jedhee. Efesoon 5:22-28 tokkoffaa Phexros 3:1 abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartoonni tokko maammasaa yookiis boojjitoo baatanii abbaa manaatti kan mataa raasan jiru. Danqaraa fudhatanii kan lafa dhiituu barbaadan jiru akka qotte duudaa. Kanaaf warra akkasii yoo jiraattanii lajab dheeraa xiqqoo ishee taragaaggaa sammuutti deebi'aa abboomame abbaa manaa keetti. Kun sagalee waaqayyoota aadaa keenya amantii keenyaadhas kabajamuu immoo qabu. Kanaaf abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Kabaja laachuuf hin baay'ee barbaachisaadha. Hiriyaasaa birattis qofaattis kabaja barbaada dhiif. Haaleluyyaa. Tajaajila fooniif hafuuraa kennuufii qaba. Kennuufii qabdi. Haati manaa dhiiraaf akkuma isa kan dhiiraa silaa haasofne tajaajila fooniif hafuuraa kennuufii qabdi. Walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu dhimma nyaata adda addaa gargaartuu jedhanii reesinas raddaatii gargaartuu jedhama. Kan isa gargaartu kan isa fakkaatu kan gargaarsa gaafatu wayii dhabeettu kan gargaarsa barbaadu isa dadhabaadha. Dhiirri dubartii malee dadhabaa ta'uunsaa gamanumaan hubatamuun baay'ee barbaachisaadha. Ha gargaartudha. Mirga dhiisee waan barbaade dhufu akka aadaa keenyaattis akka amantii keenyaattis haati manaa gargaartuudha bakka hin gargaarti abbaa manaa ishee. Kana yeroo inni immoo ashkarii jechuu miti hojjettuu jechuus immoo miti akka hojjettuutti kan ilaalan jiru akka ashkarii wayii. Ati dadhabaa waan taateef si gargaarti. Uumamuu waan dadhaboota nuyi dubartii malee. Ishee kana sammuu keetti qabadhu dhiirri dhagaa irra ta'ote. Dubartiin dhagaa irra ta'otes immoo baay'ee utaaluuf faraggatuutu hin taane kennaa waaqayyooti akkati dhiira gargaartu. Kennaa uumamaati. Kabaja jaalala jechaadha. Kanaaf isheen walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu wantoota adda addaa gochuu fi wantoota mana keessatti barbaachisan. Dubartoota tokko fudhattan utuu isaan jiranii abbaan manaa wayyaa miiccata. Waan adda addaa godhata. Dubartoota tokko fudhattan immoo suufii qofaatti keessi, shamusii qofaatti keessi, kaalsii qofaatti keessi, pantiisaa qofaatti keessi, qabattoosaa qofaatti keessi. Manni keessi bakka shooppingii ma fakkaata shooppii wayii. Bocatti baaftee zanaa gootee abbaa manaa ishee kunuunsitti. Warra akkasii kun warra seera waaqayyoo raawwatanidha. Dubartii tokko gaaf tokko akkas jette. Dhiirri tokko akkuma daa'imaa kunuunsa barbaadaa isheen akkasii ishee faraggatu barbaadduudha jecha isheen dhaga'i. Ofii ishees daa'ima ishees bushuu hin dandeessu kun hin baddi boriin ari'atamti jechaadha. Gargaaruudha malee ko'ee kunuunsaa miti dubbichi. Kanaaf shamusii isa kam uffattee deemtu kootii isa kam surree isa kam isa jedhu haadha manaatu marata yoo wal jaallatu ta'e jirra. Maaliif dhiirri tokko erga fuudhee booddee haadha manaasaatti bareeda malee waa biraatti bareeduu hin qabu. Dubartiin tokko erga heerumtee booddee abbaa manaa isheetiif bareeddii abbaa manaa isheetti bareeddi malee waa biraatti bareeduu hin qabdu hin dandeessus. Waan abbaan manaa keessa irratti hin jaallanne hin uffatin na jibbisiifte wayyaan kun yoo jedhe dhiisi. Wayyaa sana yeroo sirratti jibbu achumaan si jibbaa. Fedhiin foonii dhiiraa karaa ijaa jalqaba waan ta'e wanta inni sirratti jibbe dhiisi. Isheenis immoo uffata kana hin uffatin siin jetteetti yoo ta'e dhiisi. Isheen isaaf jiraatti inni immoo isheedhaaf jiraata inde vice versa is true. Dubartoonni tokko wanta inni jaallatu hin uffatan. Ganaan dhura bakkee baasuu, achi bakkee baasuu, achi isaanii bakkee baasuu, achi bakkee baasuu mandara keessa deemuu barbaadu. Qaamaan heeruman malee yaadi isaanii kan hin heerumne dubartoota baay'ee jira garuu maqaaf abbaa manaa bira jiru. Dhiironni tokko baay'een isaanii qaamaan fuudhan malee yaadi isaanii hin fuune ammayyuu ganaa fuudha. Caaltuu bashaatu kitilee biddiiqee
Olaanee sirrii kee fiddii kee ganaa barbaadu mandara keessa deemanii tiruu koo onnee koo minaaminii koo ganaa baay'eedha. Bilbilli isaanii footoo dhaltuu, footoo dubartootaa, footoo namoota adda addaa, ababa adda addaatiin guutuudha. Dhiironni baay'een rakkina qabu. Deebi'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa, fayyaa maqaa Yesuusiin fayyaa, 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 fayyaa maqaa Yesuusiin fayyaa. Dubartoonni tokko tokkos waa baay'eetti of mul'isuu barbaadu. Girgirgir namoonni jedhan kun rakkoo qabu. Waaqayyo hubannaa nuuf laata. Kanaaf haadha manaati Waaqayyo akkas jedhe sagalee isaa keessatti abboomami dhiiraaf abbaa manaa keef abboomami jedhe. Dubbii Waaqayyo akka jedhu macaafa fakkeenyaa keessatti akka jedhu haati manaa hubattuun kennaa Waaqayyooti jedha. Haati manaa hubattuun kennaa Waaqayyooti. Haati manaa kennaadha, Waaqayyoon namaa kenna. Haati manaa dandeessuun abbaa manaa isheetiif gonfoodhaa jedha. Ishee yellaasiftuun garuu akka dhukkuba lafee bososiisuuti jedha. Fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 4 dubbisaa miraqaati. Dandeessu amala isaa, amala ijoollee ishee, ciqii ijoollee ishee, kan ollaa ishee, kan mana ishee keessaa rakkinni jiraatus, bal'inni jiraatus dandeessee dubartiin jiraattu baay'ee barbaachiftuudha. Gonfoodha isheen akkasii. Gonfoo jechuun kan ittiin miidhagan sitoota akkoonoo. Waaqayyo hubannaa nuuf laatu. Akka jedhu haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'a ree? Isheen callee gati jabeessa hundumaarra guddaa hin caalti. Abbaan manaa ishee nama na ta'a. Qabeenyi isatti hin hir'atu jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 irra jira. Akkasumas 11 hanga 12 dubbisaa 31 10 hanga 12. Akkasumas immoo boqonnaa 31 15 hanga 30 mee dubbisaa mee dinqii jira. Kanaaf qabeenyi isatti hin hir'atu jedha. Qabaa mana ishee kan beektu eenyutu argata laata? Dubartoonni tokko tokko qabaa mana isaanii hin beekan. Tuttuqanii abbaa mana aarsu, ijoollee walitti namu. Akkaataatti ijoollee tuwisan, akkaataatti ijoollee nyaachisan, akkaataatti ijoollee adaban, akkaataatti ijoollee barsiisan hin beekan. Faraggatanii utaalanii buluu barbaadu. Kun immoo hin danda'amu. Danda'i buli. Qabaa zayitii beeki, qabaa xaafii beeki, qabaa inqulaalii beeki, qabaa hanqaaquu, qabaa ollaa beeki, qabaa keessummaa beeki, qabaa firaa beeki, qabaa hiriyyaa beeki. Qusannaa mana keessaa beeki. Jireenya keetiif ulfina waan ta'eef. Waaqayyo gooftaan hubannaa guddaa nuuf laatu. Tiyaadaa qabaa mana kee beeki. Seexanni yeroo baay'ee yeroo ayyaanaa kana eessa oola jettanii amma riseerchii geggeessitanii mana baalate daarotaa ooluu filata yeroo baay'ee. Maaliif jettanii dhaqee maqaa ta'ee ishee yaabbata. Tu abbaan manaa jiru dhaqee haadha manaa hin saalfatu seexanni beektu isaalfiin beeku. Ishee haifatu gooftaan Yesuus malee. Fayyaa managaa ani wayyaa kanaan ayyaanan ba'uutti dhaqee immoo wayyaa bitee dhufu. Caammaa kanaanis hin ba'u na dabbareetti. Caammaa immoo bitee dhufu. Inuma rakkateen jiru namoonni akkasii kan nama rakkisan. Eeshi kana hundumaa immoo godhama immoo. Okay, kana hundumaa godheefi ayyaana miidhanaa nyaata adda nyaannaa jedha yookiis bakka nyaata addaati nyaata addaa qophaa'a. Nyaata hundumtuu qophaa'e hundumtuu sirratee gaafa fedhe gaashii kanallee nagaadhaan baanaa jedhanii yeroo jalqaban mana mataan naqa itti immoo mataa hojjechuu achi dhattee halkan isaatii 7-8 galti. Inni taayyamuun mataa Indaaqqoon urgaa irti waxiin indaaqqoo nyaanni mana keessaa urgaara namni afaan kaa'u jiru achi taa'e gorora. Halkan isaatii 8-7 warafaa ayyaanaa'u hora ayyaanaa'u mana mataa bulti isheen. Kanaaf ciqii dhufaa dhaanii wal dhiisuu jira. Isheen bareechitee dhufti. Inni immoo irraa lukkiseetu mataa malaaxaa godha. Dhiigi dhangala'uun kanuma qaalaa seexanni mana warra baalati daarii oolti. Waaqayyo ishee haifatu. Mataanis danda'ame, qallamnis danda'ame, waan hundumtuu danda'ame yeroo waan hundumti isaa xumuramee dhummoo amma immoo koshinaalitti dhattee daabboo gubdi. Daabboo gubatama immoo keessummaa yeroo dhufu yeroo gadi fuutu daabboon gubataadha, buddeenni gubataadha, yookiis immoo waxiitu gubataadha, yookiis buddeentu bukataa ta'a.
Bokokaa shagaadha mana bokossaa oola. Keessummaadhaan nyaadhaa dhugaan jettuu mana riyyaa ishee nattu bokokaa oolti jechaadha. Kana warri bokokaa ooltanii hin bokokinaa. Tooftaa seexanaa irratti baraa. Yoo inni bukates yoo inni gubates amantii maan keessa darbi baga ta'e seexana iddoo dhowwadhu siin jechuu barbaadeetan ositti tola ta'e fudhadhu. Hin ta'u baataa hin taanaan immoo borootti dhatta. Gubachuu dhaga hubachuu dinnaan gubachuu ni nafu. Yookiin hubatanii boqochuu yookiin immoo hubachuu dhiisanii gubachuu dhaba. Kanuma keessaa malee filannoo kan biraan maaltu jira jettanii hubannaa waaqayyoon of halaatu. Kanaaf namoonni tokko tokko rakkina gurguddaa qabu gaafa ayyaanaa of eeggadhaa. Waan argatte nyaadhu waan argatte uffatu. Yoo dandeesse dhaqi nyaadhu yoo dandeesse immoo waami nyaachisi. Kanaachi tal jedhi mana kee taa'e galateeffadhu. Hafuurri qulqulluun bara baraan haa eebbifamu. Gaa'ela namaa kan diigu sakkas akkasiiti. Toora bara akkaataa bara. Gaafa ayyaana malee biiffeen hin bitamu, televizyiiniin hin bitamu, jiipaasiin hin bitamu, soofaan hin bitamu. Karooraan jiraadhaa waliin jeeqinaa waliin nyaatinaa. Yesuus gooftaadha abbo. Diiginaa mana waldaa. Gaa'elli mana waaqayyooti. Itti fayyadame dheesii laate malee akka barbaadde gochuu hin dandeessuuti. Callumettee siin jaalladhettee dhiirri yeroo sitti bilbilutti iyyuutu hin taane jireenya kanaaf beekuun barbaachisaadha. Barumsa kana sammuutti qabachuun barbaachisaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf walii tajaajiluun barbaachisaadha. Gaafuma seksii yookiin immoo wal qunnamtii saalaa siree irratti dhaqanii haadha manaarra faraggaxuu malee akka qibaatiin ishee barbaachisu, akka moodesiin ishee barbaachisu, akka uffati ishee barbaachisu, akka karoorri adda addaa ishee barbaachisu kan hin beekne dhiirota baay'eetu jira addunyaa kanarra. Siree marratti ol baanii haadha manaarra utaalu kanumatti itti tola isan dagatan bakka malee qibaatii barbaachisaa, uffatatu ishee barbaachisaa, hin dhukkubsattee laata, maaliidha laata, qibaatii isa kamtu immoo fuula isheef ta'a kan jedhu namni riseechii geggeessu hin jiru qorannoo. Sammuutti deebi'aa warri dhiirotaa. Sammuutti deebi'aa warri dubartootaas. Collettaniif hin baxaabbatinaa qibaatii isa kamtu fuula koof taa'edhis immoo bari. Yeroo mataa koo hojjetadhu isa kamtu mataa caccabsaa isa kamtu caccabsuu kan jedhu beekuunis kee immoo gaariidha. Akka keetti mana kee keessa jiraatu dhiirris dubartiinis malee akka baluun jedhin akka baluun sirbaa morma nama jallisaa jedhu zarii warra kuushi Oromoo warri dhaman. Waaqayyoo bannaanuu kana sabni keenya akkasidha. Maal jedhaa? Akka baluun sirbaa morma nama jallisaa jedha. Kargiteen sirbiin akka mana keetti jiraatu. Dubbii waaqayyootu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 26 irratti dubartii miidhagduun dubbii alanfattee haasa'uu hin beekne akka amartii warqee funyaan booyyeetti jiruutii jedha. Dubartiin tokko tokko baay'ee miidhagu garuu rakkina qabu. Afaan isaanii rakkisaadha. Waan afaan isaanii keessaa ba'u adagaadha. Akkuma macaafa qulqulluutti yoo laallee wantoonni miidhagan kun jala isaanii rakkinatu jira. Wayii Liyyaa fi wayii Raaheliin beektu mitiire. Ishee miidhagduun sun kooraa gaalaa jala waan gaarii kan isheetti fakkaate waaqayyotti immoo kan hin tolle waaqa tolfamaa fuutee baate. Yaaqoob karaatti qabame. Karaatti nama qabsiifti, karaa nama dhaabsiifti. Wantoonni miidhagduun kun sirrii miti. Of eeggachuun gaariidha. Waaqayyoo bannaanuuf alaatu. Bannaanuuf alaatu waaqayyoo bannaanuuf alaatu. Kanaaf dubartii miidhagduun dubbii alanfattee haasa'uu hin beekne akka amartii warqee funyaan booyyeetti jiruuti jedha. Booyyee isa laaqii laaqu. Isa laaqii keessaa mixii biirii funaanu beektu. Ammatu warqee fuula isaatti yookiin immoo kalaadaa isaa sanatti gootanii ittumaan lafa jeeqa jechaadha. Kanaaf buddeen duwwaatu hin taane obboleetti dubbii alanfatanii haasa'uu bariisiin jedha sagalee waaqayyootu. Think before speak jedhu warri adii. Think before speak jechuun utuu hin dubbatin fuula dura. Itti yaadi jedhu. Ilaallatanii dhuguu fi ilaallatanii dubbachuun ilaallatanii taa'uun immoo gaariidha jedha Oromoon immoo yeroo haasa'u. Hubannaa nuuf alaatu waaqayyo. Dubbii waaqayyootu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 19 akkasumas immoo boqonnaa 19 akkasumas immoo 27 yoo dubbiftan dinqiitu jiraachirra. Qoccoltuu fi aartuun ta'inii jedha dubartootaan. Dubartii qoccoltuun akka mana citaa guyyaa guutuu dhimmisaa ooluuti. Dubartii qoccoltuu wajjin mana tokko keessa jiraachuurraa
lafa onaa keessa mukarra jiraachuu wayya lafa onaa keessaa jedha sagalee Waaqayyoo tachitti Solomoon yeroo dubbatu. Kanaaf caqacaqxoo dubartiin ta'in dhiirri mana baqata. Gaariin ta'u jechaadha. Waaqayyoo bannaa nuuf haa laatu. Sadaffaa warra ijoollee guddisaniin maal jedhe sagalee Waaqayyoo abbaa faadhaan ilaa akkasidha. Warra guddisaniin adaba dubbii gooftaatti guddisaa tuttuxxanii aarsinaa jedha sagalee Waaqayyootu. Efesoon 6:4. Tuttuxxeen aarsin adaba dubbii gooftaatti guddisi jedhaan. Namoonni tokko tokko callo jedhee kan ijoollee tuttuqan jiru kan aarsan jiru. Akkasiin godhinsiin jedha gooftaatu kunoo sagalee isaati. Adaba dubbii gooftaatti guddisa jechuun sagalee Waaqayyoo barsiisi, kadhannaa barsiisi. Televizyiniis akkamii ilaalchisaa jirta, fiilmiis akkamii ilaalchisaa jirta, moobaayiliis akkamii ilaalchisaa jirta laata mucaa kee kana. Maalitti guddataa jirti? Gooftaatti moo seexanatti guddataa jirti? Afaan kee barsiisi, aadaa kee barsiisi, amantii kee barsiisi. Namoonni tokko tokko